Barii 2017 mootummaa naannoo keenyaatiif bara baay'ee cimaa ture. Ergamoonni hedduun abdii namatti turan kan itti raawwataman, hanqinaalee fi harcaatiiwwan immoo baay'ee yaaddessaa ta'an kan itti uumaman. Imala badhaadhinaa qaban milkeessuudhaaf sadarkaa barbaadamutti deemuu irratti harcaatiin hedduun kan keessatti calaqqisa. Hojiiwwan tokko tokkoon immoo wantoonni abdii namatti kennan hojjechuun akka danda'amu, jijjiirama fiduun akka danda'amu, naannoon keenya bakka barbaadamu gahuu akka dandeessu wantoonni akka calaqqeetti agarsiisan kan itti raawwatamanidha. Hooggansi sadarkaadhaan jiru kunis keessattuu bara kana caasaa gadi buusuu, caasaa gadi bu'ee sana lafa qabsiisuu, caasaa sana immoo ergama qabatamaa keessa galchuudhaan jijjiirama fiduudhaaf geenyumaanuu bakka hin bu'amne hooggansi kun taphachaa turee jira. Barri kun bara waan waggaa baay'ee irratti sodaatamaa ture, keessattuu caasaa gandaa afaan ol qabatee hojiitti hiikamee hooggansi keenya sadarkaadhaan jiru xiiqiidhaan caasaan kun akka raawwatamu hojiitti akka galu barate taasisedha. Kana keessattis hooggansi sadarkaadhaan jiru aarsaa qaalii baratti kaffale rakkoo asifachitti mul'atu keessatti jaalleewwan keenya iddoo adda addaatti kan itti kufan, aarsaan kan itti kaffalan kaayyoo kanaaf jecha, waan ganama manaaf baaneef jecha jaalleewwan keenya baratti dhabne aarsaa isaan irra dhaabbatne immoo hojiiwwan hedduun akka sila kaase kan itti hojjetame. Aarsaa isaan irratti immoo akkuma kaasee harcaatiin hedduun kan keessatti calaqqisa ta'uusaa ilaaluun barbaachisaadha. Raawwiiwwan jiranuu ilaalle ammas raawwiin naannoo keenyaa baay'ee yaaddessaadha. Uummata naannoo keenyaa dabalaa jiru faana ol qabatee haala addunyaa jijjiiramaa jiru faana akka waliigalaatti immoo akka paartiitti mul'ata uummata keenyaaf qabnu faana wal bira qabne yeroo ilaallu raawwiin keenya iddoodhaa iddootti garaagarummaa qabaatu, seektaratti, godinatti, magaalaatti garaagarummaa qabaatu malee, aanaatti haa qabaatu malee raawwiin keenya baay'ee yaaddessaadha. Isa kana hooggansi kun waltajjii kanarratti sirriitti laalee qoratee irraa barannee bara 2018 raawwii amma jalqabne kana keessatti jijjiirama olaanaa fiduudhaaf kan itti sochoonu akka ta'uuf sirriitti dubbii jiru laaluun hin barbaachisa. Mul'anni qabanne fagoodhaa, fedhiin qabnu guddaadhaa. Mul'ata qabannee fedhii qabanne san faana immoo akkaataan itti deemaa jirru rakkoo mataasaa ta'e qaba. Rakkoo sana sirriitti laallee rakkinicha hubannee rakkinichi nuuf galee ootiin jenne rakkinicha hiikuu hin dandeenya. Rakkinichi yoo nuuf hin galle garuu rakkina irratti rakkinni deebi'ee uumamaa deemuusaa nu oolfacha. Hanqinaaleen tokko tokko waggaa jaanarraas dubbannee, waggaa arfanarraas dubbannee, barreen gaddaas dubbannee ammas nu faana itti uffanni jiru. Iddoo tokko tokkotti waanti hojjenne caala, waanti hojjennee itti fufe caala, rakkoo nu faana itti fufetu caala. Bara 2018 karaa ga'umsa qabuun hooggannee bara hojii gurguddaa lamatti hojjennudha. Waadaawwan waggaa 5 darban uummata keenyaaf waggaa 5 dura, waggaa 4 dura uummata keenyaaf waadaa gallee itti filatamne bara itti goolamnu bara kana. Kanaaf wantoota waadaa irratti itti galle kan paartiin keenya yaa'ii lammaffaa isaa irratti murteesse hunda duguugnee bara itti raawwannu bara kana. Hooggansi kun barri ni qabu bara kana jecha tokkoffaan kanaaf. Lammaffaa bara immoo filannoo gaggeessinu. Filannichi dimokiraataa akka ta'u, qabeessa akka ta'u, paartiin keenya immoo kana keessatti injifatee akka ba'uuf hojii guddaa baratti hojjennu. Kanaaf bara 2018 kun bara baay'ee kritikaal ta'e. Isa kanaaf hooggansi kun guyyoottan itti aanan yeroo fudhatee sirriitti dhimmoota kanaaf deebii kennuutu nurra jiraata. Irratti mari'annee irratti walii galuu danda'utu nurra jiraata. Kan yoo goone
jijjiirama barbaadamu sadarkaa barbaadamutti fiduu dandeenya. Dhumarrattis hooggansi kun ergamoota lamaan gurguddoo kana bara dhufu milkeessuu dandeenya moo hin dandeenyu? Akka aanaa kootti nan danda'amuu hin danda'u, akka godina kootti nan danda'amuu hin danda'u, akka magaalaa kootti nan danda'amuu hin danda'u kan jedhu sirriitti ilaaluu qaba. Raawwiin keenya dhuma waggaatti irratti gaafa ilaallu karaa fooyyee qabuun raawwatee jira jechuudha. Keessumaa hojiiwwan akka inisheetiviitti qabannee hojjechaa turre keessa hojiin misooma qamadii irratti bara darbe kan bonaanis gannaanis hojjetamaa ture. Abdii guddaa biyya kanaa kan ta'aa turee fi aadaa hojii uummata keenyaa kan jijjiiraa ture. Oomishaanis bal'ina lafaatinis fudhannee yoo ilaalle kan gannaatis kan bonaatis jijjiirama guddaa kan itti agarsiisnee fi oomisha guddaanis kan inni irraa argame ta'uusaa gabaasa dhiyaate keessatti hundi keenya kan waliin agarreedha jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in oomishti qonnaa keenya teknooloojiidhaan deeggarame keessumaa'uu qonna rooba irratti hundaa'e keessaa bahuudhaaf sochiin bona keessatti gaggeeffamaa ture sochii baay'ee guddaadha. Kanaaf teknooloojiin naannoo kana irratti barbaachisu bal'inaan qonnaan bulaa keenya biraa akka qaqqabu taasisuu keessatti keessumaa'uu bara kana jal'isiidhaaf paampiiwwan gosa adda addaa qonnaan bulaa keenyaaf bal'inaan akka dhiyaatu taasifameeti kan jiru. Paampii qofa osoo hin taane tiraaktaroonni, koombaayinara harvesteroonni qonnaan bulaa keenya biratti akka gadi bu'an isaan kun immoo warra biraa dabalatee oomishtummaa qonna keenyaa akka dabaluu danda'u warra taasisan akkasumas qonnaan bultoonni keenya qonnaan bulaan qabeenya horachaa dhufe karaa investimantiitti akka inni ce'uuf hojiiwwan gurguddaan kan hojjetamaa turan qonnaan bulaan hedduun isaanii gara investimantiitti kan ce'an bara kana keessadha jechuudha. Keessumaa'uu oomishoota tokko tokko oomishoonni biyya keessatti oomishuudhaan wabii midhaan nyaataa mirkaneeffachuu hin dandeenyu ta'ee immoo biyya alaatti irraa galaa kan turan dhaabuu irratti hojii gurguddaadha bara kana keessatti hojjetamaa kan ture. Fakkeenya kan qamadii wajjin sila kaasatoo ture qamadii kanaan dura biyya alaatti irraa galu dhaabuun danda'amee jira. Dhaabuu qofa osoo hin taane biyya alaatti erguun yeroo itti danda'ame keessatti kan turre. Garbuu biiraa kanaan dura biyya alaatti irraa galchaa turre oomishaanis lafa isaatis bal'isne garbuu biiraa bal'inaan oomishnee kan biyya alaatti irraa galu biyya keessatti oomishuudhaan bakka buusuu dandeenya jira. Warshaaleen biiraa biyya kana keessa jiran garbuu biiraa gahaa argatanii akka fayyadamuu danda'an taasisuun hojii guddaan hojjetamaa dhufee jira jechuudha. Gama biraatiin ruuza irratti fudhannee gaafa ilaallu ruuzni naannoo keenya keessatti kanaan dura hojjetamaa ture bara kana karaa adda ta'een xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan hojii hojjetamaa tureen ruuzni lafaan fudhannee gaafa ilaallu lafti hektaarri miliyoona 1.5 ol kan ta'u ruuzni kuntaalli miliyoona 53 ol kan ta'u naannoo keenya keessatti oomishamee yeroo ammaatitti ruuzni biyya alaatti irraa galu giraafii isaa gaafa ilaalamu gadi bu'aa kan dhufe ta'uusaa qorattoonni fi qo'attoonni iddoo adda addaatti ragaaleen gurguddaa warri baasuu danda'an baasanii agarsiisaa jira jechuudha. Kanaaf waliigala isaa fudhannee gaafa ilaallu ammallee hojiin keenya xiyyeeffannaa guddaa kan barbaadullee hote bara 2017 keessatti hojiiwwan inisheetiviidhaan qabannee hojjechaa turre qonnaan bulaan keenya karaa adda ta'een hojjetee jijjiirama guddaa fiduu jalqabee jira jechuudha. Kana qofa osoo hin taane hojiin nuti bara kana baala shaayii irratti jalqabnee hojjetamaa jiru godinaalee sadan Bunnoo Baddallee Jimmaa fi Lubbaaboor keessatti jalqabnee jiru uummanni keenya guyyaa qofa osoo hin taane halkan hojjetee jijjiiramuu akka danda'u kan itti agarsiisee fi yeroo ammaatis bifa wal fakkaataa fi hubannoo tokkoon gurmuu tokkoon sochii guddaa keessa kan jiruu fi yeroo ammaa hojii guddaa dhaabbii isaatti irratti gaggeessaa kan jiru biyya kana keessatti shaayiidhaan biyyi kun sadarkaa tokkoffaatti akka ishiin dhufuu dandeessu kan namatti agarsiisuu fi jalqabbii guddaa jalqabnee kan hojjetamaa jiru tan ta'e ta'uu isaati jechuudha. Kana waliigala isaa fudhannee gaafa ilaallu inisheetivoonni keenya baay'ee abdii guddaa kan nuuf kennan jiranii fi ammas inisheetivoota haaraa dabaluudhaan hojiiwwan jijjiirama kanarratti fiduudhaaf hojjetamaa jiru bal'inaan hojjetamaa jiran jechuudha. Dhagaa hidhuudhaan qonnaan bultoonni keenya jaarsaa jaartiin otoo nafin dargaggeessi daa'imti otoo nafin bahee hojjechuudhaan daagaawwan gurguddaa hojjetanii fakkeenyummaa karaa qabuun kan nutti mul'isaa turan arkiteektonni hojjechuu kan hin dandeenye harki qonnaan bulaa keenyaa hojjeteetu kan nutti agarsiis kanaan duras kan hojjechaa turan illee yoo ta'e bara kana karaa adda ta'een bal'inaan hojii gurguddaan godinoota hunda keessatti jechuu karaa danda'amuun
hojjetamaa tureera. Keessumaa immoo godinaalee keessa godinaaleen Harargee lamaan fakkeenyummaa guddaa kan qabanii fi godinoota biraatiif illee abdii guddaa ta'anii godinoonni biraa irraa baratanii yeroo ammaatitti godina kaan keessattis bal'inaan yeroo itti deemsisaa turre ta'uu isaati jechuudha kan laalame. Kun hojii bona keessatti hojjetame qabeenya uumamaa irratti hojii gurguddaa akka ta'e ilaaluun ni danda'ama. Gama biraatiin kompoostii qopheessuudhaan wal qabate kompoostii raammotis kompoostii edilee jennee kan hojjechaa turre irrattis karoora qabannee olitti kan itti raawwannee fi qonnaan bulaan keenya kompoostiin yoo oomisha xaa'oo keemikaalaa qofa irratti yoo xiyyeeffatee hojjechuu baate dabalataan kompoostii irratti yoo xiyyeeffatee hojjete jijjiirama akka fiduu danda'uu fi xaa'ummaan lafasaa xaa'ummaan biyyoosaa akka guddachuu fi danda'u sana qofa otoo hin taane guddateetiif ija isaatiin argeetoo waan jiruuf asirrattis xiyyeeffannaa baay'ee guddaa kennee hojjetaa turee jira. Biqiltuu dhaabbii bara kanaatiifis xiyyeeffannaa addaatiin jalqabneeti kan jirru. Biqiltuun biliyoona 5 kan ta'u bara kana hin dhaabbata jedhamee karoorfamee hojjetamaa jira. Agoonatti biqiltuun biliyoona 2tti kan siqu dhaabbisaa raawwatee jira.